Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftootaf kabajamtoota keenya jirtu bakka jiraatti. Har'a waan ajaa'ibaa tokko isinii qabadhee dhufee jira. Waan ajaa'ibaa kun maali yoo jettan, yeroo ani dalagaarraa dhufu ajiin mana hin jiru ala baay'inatti fakkaata. Amma ajiin dhufuuf piraankii ajaa'ibaa qopheeffadhee seegaa. Piraankiin kunis maali yoo jettan, ajiin amala isaa keessaa waan tokko hin fedhu. Wanti sun maali yoo jettan, ani hiriyoota koo bira akkan deemu hin fedhu. Sababni isaas maali yoo jettan, hiriyoonni koo baay'een isaanii ajiin siif hin ta'u isa jalan taa'een jedhan waan na gorsaniif, wanti inni barbaadu dalagaarraa gara manaa gara dalagaa. Shintibeetiif illee eeyyama akkan gaafadhu barbaada jechuudha. Kanaafuu amma piraankii ajaa'ibaa irratti qopheeffadhee dhufee jira. Yeroo inni dhufutti baaltoo uffadhee shaantaa koo qopheeffadhee qophaa'ee isa eegaa jechuudha. Eessa deemta yeroo inni naan jedhu, irratti koo boontuu biraan deeman boontuun immoo hin beeka. Boontuun irratti kiyya kan baay'ee na jaalattu jechuudha. Yeroo ajji fana wal lollu kan jalaa bayii jettee na gorsitu. Innis akka ishiin na gorsitu waan beekuuf akkan ishii bira deemu yoomiyyuu hin barbaadu. Anamma dhugaadhaan deemuu miti ajjiidhuma piraankii gochuu fi waan inni jedhu walumaan laalla. Har'a waan guddaan mana kana keessatti dhalachuu deema, yookiin natumaa yookiin nattaaraa. Kanaafuu amma dhuma sagantaa keenyatti nu hordofan affeerraa keenya. Warri mana keenyaaf haaraa taatan share, like, subscribe nu godha. Maatiin nuuf ta'a. Baay'ee isin kabajnaa, baay'ee isin jaalannaa. Warroonni waan tokko naa barreessitanis immoo galatoomaa. Hanga dhuma sagantaa keenyatti nu hordofan affeerraa keenya. Amma kaameeraa bakka isaa jijjiirradhee huccuu kiyyaffadhee isa eega. Hordoftootaaf kabajamtoota keenya, amma kunoo huccuu koo uffadheera, baaltoo uffadhee jira. Ajiin illee dhufuu waan ga'eef huccuu koo uffadhee taa'ee isa eegaa. Amma dhuma sagantaa keenyatti nu hordofaa, waan ta'u walumaan laalla. Amma kunoo uffadheera, uffadhee xumuree jira. Ajiin illee dhufuu ga'eera. Kaameeraa kiyyee dhoof kadhee isa eegaa. Amma dhuma sagantaa keenyatti nu hordofan affeerraa keenya. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك. مالك بالدو بطيس. لكم مامتي أدو ما تفتح مساكنة. لا ديو ما نبلة أسمع. كانوا ما نبلي قدر سمعت ما جل وجه. سنوفت رأنا برادي. وجو ما بس ما إزري مدة. أنا بكا وايد ديما جرا توستني من ديما جرا سيأكل. بكا وايد ديما. إيه. إزري. أما درجة رنونة. أما دلقا رأي فكروا. درجة برا سابو درجة. لا قد مش أي قدنيا كتكون هذا ولا كتنون جه. إيش بيدا ديما أو توستني من ديما جرا سيأكل. جو مالي قدنيا كيا. تابين نسي. هذا مبتة. إيه يون قدنيا كي دورتون بايرا تام سيدا ولا تاسيدا ولا تام. بوندو. بونتو. إيه. أما سبرة ديما داره. هيك. ولا عندي تبادل. ليش؟ ها؟ مالك. مالي دين. جتولو سبرة ديما كوتا بدل. تبادل. mana tepat? Iya mana entah aja. Iya mana. Tahu mana. Mas dapat anjir kuno. Mau ambil berapa? Ati mau anjir tak karo?
Maal fedare kana? Ishee bira deemuun fedha malee. Abadan kun oomiyyuu waan ta'u miti dhageetta. Dalaga irraa yoo baate mana kan kee mana irra baanan dalaga. Sitti mee jira. Walaa boontu bira walaa maarree bira. Mee maal godhame? Oduma kijiba olii gad ofuu malee maal godha? Yaa cillee jenna. Maduu kijiba maali? Kijibuma dubartoonni yoo wal geettan kaan qabaa kaan gadhiisu malee wanummaa isaan sotamaa. Ibaluu akkanaan jette, eekee akkanaan jette, ibaluu kii akkas jaarsi kee qamaan na jedhe kanuma mee wanummaan bira maal faayidaa isaa? Sitti mee jira mucoon tun yeroo baay'ee anaaf si wallolchisaa akka turte ni beekta. Ammas isii bira adabadhu mana kan kee ta'a sitti mee jira. Ajji mucayyoon qaatarraa dhimma wayitiin si barbaada jettee nama. Dhimmi si qilaasin. Dhimmi si barbaadu maal? Dhimmaaf namni nama barbaadaa miidha. Dhimmaaf na barbaade. Yaa ki dhimmootiif mucoon kasi barbaadu. Kijiba waan taane si guurtee anaaf si jidduu kiyyaaf kan kiseenti waan hin taane batabbatuudhaaf hin beekan. Sitti mee jira adabadhu gattaa'e adabachuu baannaan ammoo sitti mee jira yaa weelishi. Ajji akkasii miti akka itti yaaddu miti. Ani yeroon silkiin koo cufaa ta'u. Usnurra warri biyyaallee akka yaaddu miti maal akkam yaadare? Akka itti yaaddu miti. Akkami akka yaaddu? Badii waan agorsituu miti kan na waamte. Warri koollee yoo silkiin koo cufaa ta'e ishee biratti dawwalanii na gaafatu. Kanaafuu mee maal godheetta warra kee yoo barbaadde rasiida amma beesi guutan dawwaliif. Warra kee dawwali nagaa jira san booda boontu bira deemeettee amma booda mushi deemu miti si maa haasuusaa dhagwaan caaltu. Ija lamaantu si keessaa san. Waan isaan na barbaada wayii natti muufee kaayookin. Isi barbaadanii miree atummaan dawwali maan na barbaadee eegaa. Dhuma dubbii malee dirqama boontu bira qabdaa. Dhimma afinsi barbaadeette garuu dhimmicha deemee gaafachuu qaba. Dhimma biraati moo dhimma warri biyyaa si barbaaduuf kan si barbaadu. Dhimma isheen na barbaaduuf garuu hin beeku kootu na bira jettee ani moo osoo sitti nimiin deemu jedhee taa'ee seeguu jira. Hayyee ammallee yoo si dabaltee maal dhufu jechuudha hajji na rogeedhi. Akkas dubbii wanni biraan jiru. Karaa maalee kaajja akkamitti na dhorkita? Akkamitti na dhorkita? Mucayyoo masan biraan deemtu sin jedhee bara. Ati goddanyoota. Na waliin jiraachuu barbaadda? Goddanyoota kun. Abadan na waliin jiraachuu barbaadda moo barbaadda? Nan barbaada. Kalaas na wajjin jiraachuu barbaadnan mucoo sani adda jiti. Mucoo sani akka ati isii hojii hariiroo uumtu himan barbaadda. Afaan Oromooti kasii mun jira. Maal si gootamee kan hunda? Kijibduudha kijibaa olii gad deebi gandara. Kana dura waa isin dhugooti yaadattu ati. Osuma beektu akkamitti akka jedhaa. Kana dura waa isin si gorsaa turte. Waa hin dhageenye taate. Na himanii bara waan isin atteessanii haasoftan as taa'e afaanii bafattee waan naan jette jiru yoontu. Kanaafuu na wajjin jiraachuu barbaadda. Qaxiidhi akkaan ansiin jedhetti haala osaala. Boontu bira deemu barbaadda. Sitti mee jira. Eesha jaama akkamiin godhadhee mucaan dirqama na barbaadde. Yaa akki dawwaliin dhufuu jedhe. Dawwalii fi hajji na rogeedhe. Kanas dubbiin mata hundi biraa maal? Akkamitti na dhorkitame hajji? Maaliif deemta? Goodanyoo kutaa hundarra na dhorkite maalidha? Goodanyaan si barbaachisu kalaas. Anni jiraami? Akkamitti na barbaachisu? Goodanyaan keellee anuma saamii keellee anuma. Dubbiin mata. Mee namuma biyya kana keessatti siyaamee waan bareessi gorsee beeku. Namnummaa hajjii wajjin jiraadhu sin jedhee beeku jira. Kan isaa adda bahee sin jedhu malee. Waanuma balleessaa kee arganiif. Maal balleesse? Waan ati balleessitu. An kabalee girgidaan si buusin kabalee amma kaballa. Atillee isaa waliin na jirta jechuudha. Dungaan kan waan hundee na godhe. Kai amma kai bishaan na kee waan biraa dhisa bishaan nu godhee godhe. Shaansi kannaa. Chiqii biraa dhisa kai. Yaa akii yoo namni alaa galu homaan nama eeyita isaa maaluma isaati. Maal saa boontu saa maarree saa jinki masaa nama garagalchite akii dubarti. Astagfirullah. Huccuu firaa fudhataa mukati. Boontuu na ati. Ajjaa dirqama deemuu qaba. Yaa akii hin deemtuu sin jedhe hin deemtu abadan hin deemtu sin jedhe. Gattaan irraa siqi maal humna gochuu? Deemee dhufaan sin jechuudha. Laa abadan hin ta'u hin deemtu bakka takka. Otoo hin turin sa'aatii tokko keessatti.
Yaa akii caaltu hin deemtu. Ati yoo sama. Hin deemtu sun jedha. Rabbi jedhiti. Rabbiif kana wanni wali galchi hin jiru. Tole deemen dhufa. Kanaaf rabbiin wanni wali fide hin jiru. Hin deemtu hin jedhe hin deemtu. Sa'aatii tokko keessatti dhufa siin. Sa'aatii qadhiisi. Ani isii biratti ergaan lubbuu si baasan kana beekamu. Mush deemu miti. Isii biratti si matana isii biratti erginaan lubbuu si baasa. Kana beekamu. Ati godeenyoota koo hundaan addaan nakutti. Ati xiqqoo turte warra kooraalee addaan nakutuu deemta. Dhageeffadhu godeenyaan kee dalagaa keetiif ana qofa. Hunda isaaniirraa addaan nakutti. Rakkoon qabu. Jara bira yoo deemte mee dhugama san dubbadhu. Jarri kun wannummaan faayidaa isaan si godhan maali? Akkamitti nama malee jiraatu ture? Nama malee jiraatu miti barku nama malee jiraatu hin taane. Ijoollee sanii ala yoo hin taane nama biraa aadi rakkoon qabu. Ani nama biraa isaan fidare kan hin beeku isaanii ijoollee biyya kootiiti. Saamiyaan fa jirti, Sumayyaan fa jirti, Mabruukaan fa jirti, warra ollaa kun hin jira, Aaminaan fa jirti, Kuulaniin fa jirti. Jara hojii isaa hin taagan. Jara biroo deemte sin dhorgon. Isaan irraas booda akkanuma na oolchitaatu. Isaan maaliif nama waan hin taane si gorsa osoo hin taane tunni ijoolleen etinumaa hin goonta malee jarri inumaa si baasanii ofiina hiruu barbaade. Waan isaan yeroo ati hin jirre telefoona dawwalanii naan jedhan suuquba qabaatte. Maal siin jedhan? Dhiisa amma sitti numu. Maal siin jedhan natti miti? Ijoolleen babbaadduudhaa sin jedhe babbaaddu ijoollee. Jarri inumaa si'ii tana na jalaa baasanii ofiina hiruu fedhanii sin jedhe. Hin gowwoomin. Maal siin jedhan? Hin gowwoomin sitti mee jiraan. Jara bira hin deema jettee anaaf bultiin itti haaftee akka adda baatu. Usii ana wajji ijoollee si himatanii wajjin yoo saayiba taate ansin dhorku. Garuu ijoollee masana wajjin boontuma hojii guruupii san inumaa akka itti baratu hin barbaadu. Jaalatti jibbite. Tolaji hin deemanillee. Isaan bira erga deemuu na dhorkitee akka irasii danaa guutii warra kooti dawwala. Haloo sala rasii si guuta. Haka ti barbaadde si guuta si rakkoon qabu. Si guuta hin dabalta warra keeti. Hordoftootaafi kabajamtoota keenyaa anillee piraankiin sarratti hojjedhee inni immoo dhugaadhuma see kaardii naa guutuu deeme. Anillee kanuma keessa kaardii argadhee waan hordoftaniif galatoomaa kabajamaa ulfaadha.